راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني وبليتي قبل فيديو تنا خوب لينك شير سونغوني برنتارين وبليتي تنا يوف بليسي بيتن شير خوب لينك قدادي ماتي سيبرا قبسيسا ميجون توني أجيساني دي واني كسدر بمال مقانسا مزراك السدر بن مزراك السدر بني دي عجي جل نورم ور مزرا وجدو عجي دي أركي مجوتنا أكتي بدلبسي مراني بدلبسي مراني تحسب مزراك يسجده جولة شامرني دلقا باديا أكنديمني ريف فخيلي من نرجو بنيسا نياتا مقالات يودو تلي زبارة سخاني متي بلدية سفونة بلدية موتو ما برس جيستوان Egaa harka fuudhe akkam jirtan jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya. Egaa akkuma dhageessan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu nuti saree hanqannee jirra jechuudha. Saree hanqannee jirra biyya ormaa keessatti. Of eeggannoo guddaa warri magaalaaf baadiyaa mana qaban jechuudha. Baadiyaa hin deeminaa siniin jechaa jirtu obboleettiin teessan jechuudha. Keessattuu Suudiin mazraa baay'ata, mazraa baadiyaa baay'ata. Kanaafuu ijoolleen Suudii jirtan warri haaraatis warri duraan jirtanis adaraa keessan of eeggannoodhaan hojjedhaa. Of eeggannoodhaan biyya namaa keessa jiraachuutu irra filatamaadha. Dhugumatti baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha. Haalli amma siruma keessattuu dhufaa jiru baay'eetti nama gaddisiisa. Ilma namaa isaan ilma namaa ta'anii ilma namaa ajjeesanii gatu jechuudha. Garuu osoo kan isaanii ta'e kan isaanii osoo ajjeefamuu dhiisii osoo xiqqishumayyuu harkaan tuqame nama daa'ima isaanii harkaan tuqe san hin dhiisan jechuudha. Nama san ajjeesanii in ajjeesu jechuudha. Garuu keenya hoo eenyutu nuuf nuu dubbata? Ijoollee keessattuu warroonni haaraa dhufan wanna kana sirritti waan keessa gadi bu'anii hin beekneefi ijoolleen haaraa dhuftan sirritti of eeggannoo godhaa. Hundi keessanuu of eeggannoo godhaa sirritti. Biyyi namaa badee jira. Biyya namaa jechuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaatee jira. Amma yeroo kanatti arabni bineensa taatee jirti. Nama keenyattis taphachaa jiru jechuudha. Yoo barbaadan ajjeesanii gatu, yoo barbaadan maallaqa isaanii tola hojjisiifatu, yoo barbaadan waan isaan qaban hunda harkaa guurratanii ofii isaaniitti booletti erguu barbaadan maraachanii gadhiisu jechuudha. Egaa ijoollee keenyarra wantoota hin taanetu gaggahaa jira. Kanaafuu of eeggadhaa. Kinoo akkanatti haala kanaan bidiribsiidhaan maranii kafana halkaniitiin maranii jechuudha. Maziraa keessatti gatanii ijoolleen Oromoo argitee jedhan. Egaa amma kana hoo akkam godhu? Yoo maatiin itti argame maatiin fudhata. Egaa warri beektan warri mucayyoo tana beektan bilbiltanii yookaan immoo maatii yoo beektan maatii isaanii maatii ishii biraan geessanii maatiin ishii akkuma ta'etti gargaarsa malee reeffi hin galu gargaaranii reeffi akka galee maatiin ishii awwaallatu godhuun ni danda'ama. Kanumarraan immoo of eeggannoo guddaa godhadhaa warreen biyya namaa hojjettanii mana namaa jechuudha. Jechuun akkuma argitan faana baatanii bakka fagoo hin deeminaa. Manuma keessa hojiin keessan alaa miti waan ta'eef hin deeminaa. Keessattuu shamarroonni dhiironni illee hojiin isaanii ala waan ta'eef ala hojjetu. Garuu shamarroonni mana waan ta'eef manuma hojjedhaa. Baadhee keessa hin deeminaa. Waan taate osoo hin beekin akkamitti ilma namaa kana gatu garuu urfatti akkamitti gatu cadhisaniituma osoo waan taate hin hubatin garuu nama akkamitti yaadne dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa. Egaa of eeggannoo guddaa godhadhaa obboleewwan keenya. Waan dubbatan nama wallaalchisa dhugaa rabbii dubbachuu fi waanuma jedhan nama wallaalchisa. Namni akkana ta'edha namni keenya. Haga kana hunda rakasne hin jedha baran. Haguma kana hunda rakasee namni keenya biyya keenya keessattis rakasaa. Asittis namni yoo dhufe rakasaa jechuudha biyya keenya keessattis biyyaan alattis jechuudha. Dhugaa keenya kun baay'ee ulfaataadha. Hundumaafuu waaqayyo sinaa eegu bakka jirtanitti hunda keessanuu sagalee waliif taa'aa hanga dandeessanii sagalee waliif taa'atoo wal bira dhaabbadhaa quba wal qabaadhaa. Ijoollee haaraa dhufanis kan beektan biyya keessanis dhiyoo jiraatan yoo ta'e barbaada.
tu quba qabaadha. Namni yoo quba wal qabaate baheessa. Gaafuma namni waa ta'e itti gadi bahaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Quba wal qabaachuun baay'ee baheessa. Keessattuu ijoollee Oromoo sirriitti quba wal qabaadha. Oromoon baay'ee ijoolleen Oromooti kan irra caalaa miidhamaa jiru. Kan miidhus irra caalli keenyuma jechuudha. Namuma keenyatu nama keenya miidha. Yaa warra kaawwan immoo argitan akka isaan wal bira dhaabbatan nuti garuu wal bira dhaabbachuu wantoonni akkasii sun aadaa nutti hin taane natti fakkaate afaanumaan malee baay'inaan jechuudha. Keessattuu ijoollee shamaraa kan miidhaa jiru dhiira Oromooti. Shamara Oromootis dhiiruma Oromootiin miidhaa jechuudha. Warri biraa garuu waliif obsaa wal gargaaraa wal bira dhaabbataa dhugaatti jechuudha. Mee isaan irraa baradha alagaanuu akkanatti taphachaa jira. Nutoo walitti taphachuu haa dhiisnu jechuun barbaada. Ergaan kiyya kana yoon balleesse dhiifama. Warri mana kana faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warri immoo maatii hin taane warri maatii taatanii jirtan share gochuudha. Yoo isintti tole koomentii barreessaa isiniin jedha. Nagaan naa tura.